Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota maatii Shaasheen Ustuub akkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Egaa hordoftootaaf daawwattoota oduu jabduu takkan qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura isiniin kan jedhu an Dubee yookaan Dubishaadha. Warri chaayinaala kiyyaa faaraa taatan subscribe godha, like godha, viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha. Kan isiniin jechuu barbaadu naannoo guyyoota kudhaniitiif I think almost 10 days dubbii magaalaa Cairo biyya Masrii kana keessatti odeeffamaa ture. Ta social media malee lafa irra hin jirretti haasamaa ture. Micayyoon takka qaama saalaa nama dhiiraa irraa murtee kun abbaa warraati isii jedha kun jaalallee isiiti jedhanii odeeffamaa ture. Bakka social media kanarratti ijoo dubbii ta'ee hafarfamaa ture. Sanii wal qabatee dhugaa lafa jiruu fi waan jiru isiniin biraan ga'uu barbaada. Hanga xumuraatti nafaana turaa isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun akkam jira isa jedhuuf torbaan tokkoof naannoo guyyaa kudhaniif odeeffamaa ture. Wanni odeeffame kun garuu waan lafa jiru miti, waan social media irra jiru malee namni akkanumaan dubbii kana ufumaa uumanii ofirraa kaasanii ijoo social media godhuu fi waan tokko ittiin jechuuf odeeffamaa ture malee wanti lafa jiru hin jiru. Qaamni dhiiraa muramellee hin jiru. Shamarri qaama dhiiraa murtellee hin jiru. Dhiirti qaama irraa muranillee hin jirtu. Maali jennaan nuti akkuma baqattoota kaanii magaalaa tana keessa jiraachuu jirra. Wanta as keessatti am hundaa quba qabna, faana buunaa ni hordofna. Akkasuma dubbii tanas hordofaan ture. Ana qofaa miti hiriyoonni keessa namoonni hedduu gaafataa turanii akkas jedhanii micayyoon qaama mucaadhaa irraa murtee yookaan jaarsa isiitu ta'inna jaalallee isiitu irraa ta'inna irraa murtee gara mana maadamii deemte jedhanii kun immoo mana hidhaa deemte mana hidhamte jedhanii ka hidhamte sin jiru ka mana maadamii deemte sin jiru ka irraa murame sin jiru wanni siin murte sin jiru. Kana namni dubbii uumeetumaan akkanumaan odeessa malee wanti murame qaamni dhiiraa ka murame ka dubartiin qaama dhiiraa murte hin jiru. Kun aadaa keenya keessallee waan jiru miti. Safuudha aadaa namii keessa iyyuu hin jiru. Namni waan kanallee ofirraa bahee lubbuu ofirraa bahee godhullee hin jiru. Biyya kana keessattuu hedduu ulfaataadha yakka dalaguun. Maali jennaan baqattoonni biyya kana akkitti jiraatan numatu beekaa. Yakka tokko yoo raawwatte garri baatu tokkoon hin jiru. Karri ati baatuun tokko hin jiru. Kanaaf jecha biyya kana keessatti yakka takkallee dalaguun hedduu ulfaataadha. Biyya kamuu keessattuu yakka akkanaa raawwachuun seeraan nama gaafachiisa waan ta'eef biyya kanatti baay'ee olaanaadha. Seerri biyyattii hedduu kabajamaadha, hedduu jabaata. Kanaaf jecha namni waan kanallee dalagee hin jiru. Garuu social media irratti oduu godhanii bakka hafarsan malee wanti lafarra jiru dhugaan lafarra jiru isa amman isiniin jedhaa jiru kana kun beeyta waan gurraallee dhaga'uuf namatti hin tolledha. Waan afaanillee baasaniif dubbachuuf namatti illee hin tolle. Kan waan ta'eef anilleen akka nama tokkootti namoonni hedduun gara miseenjaraatiin dhufanii na gaafachuu turanii bilbila qajeelaatiin bilbilanii na gaafachuu turanii keessaan na barreessanii na gaafachuu turanii. Kanaaf dhugaan jiru gaafachuu ture, hordofuu ture. Wanti namni sitti himu waan biraati. Gaafannee adda baasuuf yaallee aga danda'ametti adda baasee jira. Wanti qaamni dhiiraa murame hin jiru. Dubartiin qaama dhiiraa murtees hin jiru. Kanaaf namni social media makana irraa dhageettii waan tokko argachuuf ittiin odeessa malee dubbii tana ka eegale nama tokko dura nama tokkotu ol bahee nama haga afurii ittiin ilaaluu ture. Liivii galee waan kana dubbate nama an beeku dhaqee gaafadhee qaamaan bakka akka ufumaa uumeetti natti himee dubbiin lafa jiru kana namni qaama mures hin jiru, namni irraa murames hin jiru. Kanaaf dhugaan jirtu kana jechuu barbaada. Dubbiin kun namoota wal jaalatanii wajji jiraatan, kabultii jaaratanii wajji jiraatan baay'ee keessatti wal shakkii uume. Asii miti biyya hedduu keessatti keessattuu biyyoota Arabaa keessatti wal shakkii uume. Namni akkatti jaarsi akkatti jaartii amanuu dhabee jaartiin isa akka jaarsatti amantu dhabee. Kanaaf
dubbiin jiru dhugaan jiru isa kana waan ta'eef hin shororkaayinaa isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun ta'amuu miti yookaan gochi kun ta'amuu miti ta'amuufuu hin ta'u maali jennaan yakka waan badaadha waan aadaa keenya keessa illee hin jirre aadaa Oromootitti illee waan salphinnaa safuudha kuni biyya kanatti miti biyya biraatittuu ta'amuuf illee hin deemu kana waan ta'eef dubbiin dhugaa jiru isa kana viidiyoo kana immoo sheer godhaa namoota hedduu biraan gahaa dhugaa kana akka namni hubatee irraa sirraayuu akka burjaaja'uun qabu. Keessattuu an ammoo warra social media kanaan wanni isiniin jechuu barbaadu dubbiin takka yoo kaate dubbii sana faana dir jettanii yookaan gir jettanii gurran kenninaa fi namni waluma nama shakkisiisuudhaaf waan garagaraa haasa'uu danda'a dhugaan lafa jirtu kana jechuu barbaada. Walumaa galatti dubbiin kun dubbiin kaayirootti ka'e kun sobaa akkasitti amanaa jechuu barbaada. Hin burjaaja'inaadha kanaaf viidiyoo kanallee sheer godhaa namoota hedduu biraan gahaa akka dhugaa jirtu kana adda baasan nuti warri biyya kana keessa jiru waan biyyattii tana keessa deemu waan magaalaa tana keessa deemu quba qabna gara biraatiin oduu akkanaa kunillee afarsuun baay'ee ummata waan hin taane keessatti uumanii nama wal shakkisiisuu nama wanna jechuun baay'ee nama gaafachiisu mala akka seeratti biyyattiitti namoonni oduu kana afarsanillee silaa irraa of qusatanii bareeda maali jennaan wanti gaariin baay'eetu jira waan gaarii baay'ee silaa odeessine irra filatamaadha nama wal shakkisiisu nama waan hin taane waan hin jirre waan sira safuu nama barachiisu nama dhageessanii akka dubbiin kun by the way dubbiin kun jechiin akka wanti biraa yakki biraa akka yakki biraa yoo dubbii kana akkana afarsan akka yakki biraa uumamu gochuuf deemuu natti fakkaata. It is illegal things waan seeraanillee nama gaafatu oduu akkanaa odeessuun hawaasa keessatti dubbii akkanaa afarsuun safuudha gara biraatiin akka aadaa Oromootitti illee waan gurraallee dhaga'uuf sitti toluu miti waan namatti illee himuuf namatti toluu miti social media kanarratti ol ba'anii dubbachuu dhiisi. Namni tokko tokko seeruma biyya keessa jiraatu sanillee silaa bareechee beekee bareedaadha wanta kana waan informationii hin jirre kana odeessanii nama ol shakkisiisuu waan dubbii hawaasaa keessatti haasa'uun dubbii hawaasaatii kun waan hawaasaa haasa'uun daangaa qabaa seera daangaa godhatanii osoo haasa'anii hedduu bareedaadha maali jennaan dubbiin kun gara osoo seeraatti dhiyaatee waan seeraan hedduu nama gaafachiisu kana waan ta'eef waan akkana irraa silaa of qusatanii gaariidha jechuu barbaada kanuma jechuu barbaada nagaatti isiniin jedha viidiyoo kana sheer godhaa YouTube kana subscribe godhaa namoota hedduu biraan geessaa akka dhugaa jirtu kana dhagaan akka dhugaa jirtu kana irraa hubachuu danda'anitti namoota hedduu biraan geessaa isiniin jechuu barbaade nagaan naa jiraadha isin jaaladha.